So namoonni as jala jirtan hundumti keessan guyyaa borii irraa eegalee hojii sababanii galuuf laayiviin hangala borii egaa ani karoorri koo jecha keessanis dhaggeeffachuu miti taa'ee wanta isin jettan namoonni negatiivii barreessitan tokkee barreessaa rakkoon qabu maaliifi jechi namaa waan tokko nama godhu nama jabaatuuf guyyaa tokko immoo gaafanii anis akka boonii ta'u rakkoon qabu hundi keessaniyyuu akkuma boonii duukaa girreessitanii intinii taatan dura rabsaa turtanii amma immoo deebitanii gaafa akkas taatu waan meeqa jettan rakkoon qabu. Kanaaf guyyaa borii irraa eegalee hojii nan eegala jedhee yaada. Kaayyoo boonii karoora boonii koon galmaan ga'uu barbaada. Yoomiyyuu immoo boonii go'anii eenyuun isin qixxeessu. Thank you mooni galatoomi. Eenyuun hin qixxeessu ani amma akkan jaalladhu namoonni beektan beektu. Amma akkan bakka qabuufis warri beektan beektu. Kanaaf thank you mooni thank you. So guyyaa borii irraa eegaleeni hojiitti deebi'uu isin beeksisumaafidha irra viidiyoo immoo thank you mooni galatoomi. Viidiyoo dokumentarii jaalala keenya ibsu irraa barattu jedhee kan hin yaadu because hunda miti kan ummata kana keessaa hunda miti kan yaada negatiivii qabu hunda miti kan sammuu negatiivii qabu baatee kan deemu nama hundumaa miti keessa namni sirriin jira. Kanaaf nuti warri nama rabsitan itti fufaa nama rabsaa, warri nama qeeqtan itti fufaa nama qeeqaa. I don't know or maal akka isin taatan ani hin beeku. Kuno kanaafiyyuu viidiyoon dokumentarii jaalala keenya ibsu jalqabaa kaaseeyyuu irraa barattu jedhee kan hin yaadu. Gaafa gadhiifamu waa irraa barattu jedhee abdiin qabaa. Amma tokko barumsa isinii ta'a jedhee abdiin qabaani. Maaliifi abboonni namilee koo turte ani ishee bana fuura baafadhee gashadhaan ture. Amma garuu abdii kutadheera baay'ee bakka kaayyoo ishee galmaan ga'ee mul'ata ishee bakka isheen barbaaddu tokko bakka isheen isheetti akka toluuf bakka isheen ga'uu barbaaddu tokko kaayyoo ishee sana galmaan ga'uu qofaadha karoorri ani qabu. Kanaaf ani immoo waaqayyo kan na gargaaru abdiin qaba. Maaliifi kaleessa ringaddes waaqumatu na wajjiniin ta'e malee nama miti maatii koo miti. Kanaafiyyuu dokumentarii sanarraa waan baay'ee barattu jedheen abdii qaba. So kanaafi hojiitti akkan deebi'u asumaan isinitti hima. Maaliifi dirqama sababii ta'eef jecha. Kanaaf thank you warri gadda kana keessatti na jajjabeessaa turtan, hamileen ta'aa turtan galatoomaan isiniin jedha. Gurri immoo waanuma dhaga'e amana malee
wanta arge silas namni keenya silas waan argurra dhugaa jiru amanurra soba dhaga'u amanu filata soba ta'e isa kanaaf rakkoon hin jiru. So animmoo waan hundumaa hojiidhaan isinitti agarsiisa malee haasaadhaan miti isiniin jechuun barbaada. warras jala deemtanii jecha tokko darbattan utoo of eeggattanii gaariidha. Sababni isaa hunda keenya iyyuu Waaqatu beeka. Kanaaf iyyuu egaa dhugaa keenya immoo Waaqatu beeka malee nama miti. Kanaaf karaa hundumaa iyyuu an waan kamiyyuu ta'e kana booddee ani tokkoof tokko kaayyoo booniin karoora boonii galmaan ga'u qofaa sinii galee. So karaa hundumaayyuu ani mammaafaa bira jira. Warri kanaan dura deeggaraa turtanis Waaqayyo sinaa eebbisu isiniin jechuun barbaada. Anis karaa koo wantan gochaa jiru qaba. Kana boodas wantan godhu qaba. Kanaaf iyyuu mammaafaa bukkee kan dhaabbataa turtan haadha koo bukkee haadha boonii jechuudha. Anaaf haadha kooti. So kana viidiyoon gadhiifamu, dokumentariin gadhiifamu waan baay'ee irraa barattu jedhee yaada. Waan baay'ees of keessaa qaba. Sababa kanaaf isinitti meera kaayyoof karoora boonii galmaan ga'uudha karoorri koo. Kanaaf warri as jabeessaa turtanis thank you isiniin jechuun barbaada. Wantootan gochaa ture immoo ergan xiqqoo ishee beektuu hundi keessan torbee lamaaf akka xiqqoo ishee akka na dhukkubaa ture hundi keessan iyyuu beektuu ergan of baree immoo wantootan godhe qaba. Isaan sanas hin argitu hunda isaayyuu. Kanaaf thank you isiniin jechuun barbaada. Kana caalmee haasa'uu hin danda'u.